Daka galana jaalalti kee koome kottu na baasi yaada kiyee koome waan jaalala jara nama lattafe jaalalti ishee seenee na nyaate lafe darbatamee gaatan taree yoo kufe gurgufadhee kan ka'ee citee si tafe jaalattee si tafe filadhee si tafe achitee si tafe jaalattee si tafe filadhee si tafe jaalattee si tafe. Guyyaa keessatti wantoonni nu argaa fi oollu baay'ee kan nama gaddisiisu ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessan hordoftoota chaanaalii kun nagaadha galata waaqayyo biga nagaa taatanii dhugaa dubbachuudhaaf ani mucaa kana baay'ee nama koomedii taphatu nama yeroo hundumaa ijoollee taphachiisuudhaan TikTok irratti beekamudha. Egaa lubbuunsaa akka tasaa taateetiin dabartee jirti akkamittiin akka dabarte wanti irra gahamee jiru amanuudhaaf baay'ee kan ulfaatudha kan hoteela keessaa bakkuma rafutti reeffisa argame jechaa jiru baay'ee ulfaata jireenya addunyaa kanarraa biyya lafaa kanarraa irra keessa jirru otoo jennu boru gattee nama gatti. Dhugaa dubbachuudhaaf keessattuu kan biyya keenya keessatti du'a akkanaa waaqayyo nama baasu biyya keenya keessa taa'aa jiru baay'ee du'a tasaa baay'ee nama gaddisiisu laphee nama cabsu amanuunsa baay'ee kan ulfaatudha. Waan jedhanis waan godhanis hin qabu waan ta'eef boqonnaa kennuuf rabbiin boqonnaa kennuuf mirga isaa haa dhaalchisu. Egaa gatii nama hundumaayyuu kan kennu isaa kanaan booda hiriyoota isaa fi firoota isaa maatii isaa hundumaaf jajjabina haa kennuuf waaqayyoon. Kanaan malee wanti jedhamus hin jiru wanti godhamus hin jiru waan baay'ee nama gaddisiisu nama keessaa bahuu hin danda'u.